Ashama harka fuune ilmaan Oromoo martuun keessan bakka jirtanitti nagaa fi jaalalan isiniif qabu isin bira haa ga'u jechaa ilmaan Oromoo kan taatan bakkuma argamtanitti nagaan kiyya kan kabajaaf jaalalaa isin bira haa ga'u jechaa mee yaadan qabu isin biraan geessisuun fedha. Maalinni waa'ee filannoo irratti wal qabatee ture torbee darbee viidiyoo lamaan walittaansuudhaan waa'ee korjoo akka isin jalaannatamne viidiyoo haala akkasii waraabee ture jechaadha. Ni yaadattu yoo ta'e jechaadha. Kanaaf akkas ture. Ammaan immoo waa'eedhuma filannoo wal qabsiisee haalli uummataa fi filannoo waliin deemaa jiru akkasumas mootummaan Itoophiyaa yookiin mootummaa wayyaanee maal biyya keessatti filannoo haala akkamiin xumure yookiin ilaalchi uummata Oromoo yookiin ilaalchi uummatichaa maal fakkaata kan jedhu isiniif kaasuun fedha yaa saba koo. Maal seetanii filannoon kuni ammaa miti kan dhume. Isaan qaata filatanii xumuraniiru. Nutu hin beekne malee filannoon kun qaata filatamee xumurameera. Uummata xaarsuuf, uummata dhiiga isaaniif lafee isaanii baasuudhaaf uummata waaman malee. Isiniif haa galu. Akkasumas duras ni beekna. Mootummaa wayyaanee akka tolaan hin buune ni beekna. Mootummaa wayyaanee ammas tolaan hin bu'u. Afaan qawweetiin malee mootummaa wayyaanee tolaa fi filannoodhaan yoomiyyuu abdiin eeggatina. Namoonni baay'een keessan abdii kutattanii akkas abdii kutachuuf warri jirtan please of deebisaa, nama of hin gammachiisina please. Qabsoon itti fufa hanga dhumaa. Hanga lubbuun keenya jirtutti ni qabsoofna. Dhaloota dhufaniif dabarsina. Abdiin kutatina. Filannoon kun yoo ta'u dide wanta abdiin kutachiisu hin jiru. Kun daandii qabsoo nu bane. Daandii qabsoo akka uummanni Oromoo kamiyyuu xiiqidhaan ka'e olii galteen akka ka'e socho'u nu gochisiisaa jira. An akka mataa kiyyaatti xiiqidhaan akkan kana caala qabsaa'utti kana caala akkan cimee waan garaagaraati akkan ka'u na gochisiise. Eenyuyyuu daandii qabsoo nu bane eenyuyyuu tuffiidha kun tuffii nu tuffatan. Tuffiin kana caalu hin jiru. Filannoo addunyaarra hin jirre. Never hundi keenya iyyuu hin beekna. Filannoo addunyaa kanarra hin jirre biyya Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira. Kana eenyuun keenya hin beekna. Wayyaaniin akkaattuu taate dura isiniif himee ture. Korjoon kun sin jala haatama. Hunda ni yaadattoo ta'e irra deebuu hin fedhu. Kanaaf ol hubadhaa yaa saba koo. Abdiin wanti nu kutachiisu hin jiru. Kun xiiqitti nu geessa malee ammam tuffii nuuf qabdi kun gara xiiqii gara daandii qabsoo nu banani beektani. Kanaafuu eenyuyyuu olii galteen ka'ee qeerroo cinaa dhaabbachuun akkasumas aaboo cinaa dhaabbachuun aaboo jabeessuudhaan kaanee biyya keenya bilisoomsine malee filannoodhaan deemnee filanna yoo jenne waggaa meeqan kanayyuu umurii keenyattuun arginu bilisummaa daandii kanaan never hin beekna hundi keenyayyuu. Kanaaf daandii kanatti karaa filannootiin bilisummaa ni argannee wanti sochoon hin jiru. Kanaaf kun daandii qabsoo nu bane uummanni kamiyyuu bakka jirtanitti ol jajjabeessaati. Filannoo sobaa filannoo addunyaa irratti hin jirre mootummaa Itoophiyaa yookiin wayyaaneen raawwatteetti. Kanaaf nuyi beekuu qabna. Kana beeknee nuti aaboo cinaa dhaabbachuu qabna. Kana isinin jedhaa ani baay'een gaddaa. Filannoo addunyaarra hin jirre tapha daa'imaa godhanii keessattuu OPDO biyya keessa naannoo kan bulchaa jirtan kan uummata gaafa filannoo sanaan qabeessini warra OPDO kan uummata
ummata qaxaqachiisaa ummata kan himaa jiru isin ture. Akka dhiitetti naftu ni bari'a jedhan dhageessanii. Akka dhiitetti naftu ni bari'a. Ati siifaa galoppiidoo birriinumaa miti. Lammii ofii caala. Oromiyaanis ni bilisoomti. Akkuma garbummaa jalatti itti fufa kanatti. Wayyaaneen dur qumxaadhaan dhufte. Har'a nurratti sanaxxaluu eegalte. Ani garuu na ajaa'ibdu. Warra oppiidiyoon waan taatan dhabdaniit wayyaanee caaluuf deemtani. Osoo beektanii lammii keessan waan lammiin keessan jedhe fudhattanii. Wayyaaneen dur qumxaadhaan dhufte. Har'a nurratti sanaxxaluu eegalte. Ani garuu na ajaa'ibdu. Warra oppiidiyoon waan taatan dhabdaniit wayyaanee caaluuf deemtani. Osoo beektanii lammii keessan waan lammiin keessan jedhe fudhattanii. Isa baadiyyaa jiru gorsitanii ofillee deebitonnee turre. Ummata qaxaqaxaatii, giddiin farramsiisaatii, korjoo hataatii, ummata iddoo santaa'ee korjoo eegan qaxaqaxaatii. Guyyaan baatu ni jirti. Akka abbaa duulaa gammadaa fi akka Muktar Kadir dubbiin dhugaan akkasitti ni baati. Hundiyyuu nafu guyyaa ishee eeggatti. Yaadadhaa garuu hundaafuu yaadadhaa. Oromiyaanis bilisoomuu hin haftu. Qabsoonis itti fufa. Isiniin jedha. Viidiyoo isiniif waraaba. Yeroo waraabu warraa barattu jedheen akkasumas shamarran fuulduratti baatanii shamarran sammuu yaada babbareedaa qabdan ni jirtani. Akka fuulduratti baatanii ummata keessan barsiistan akkanarraa barattan abdii guddaan qaba. Shamarranis jabaadhaa, dhiironnis jabaadhaa. Bakka jirtaniif dhiiraaf dubara osoo hin jedhin tokko kaballeessi gorsuu akkasittiin haalan jabaachaan qeerroo aboo akkasuma hulcina dhaabbannee biyya keenyaa bilisoomsinu malee daandii karaa filannootiin ni darbinannee wanti nuti yaannu hin jiru. Kana wanta abdii nu kutachiisu hin jiru. Kun daandii qabsoo nuuf bani. Ammamtuu fi ammamii akka nuuf qabdu hundi keenya baruu qabna. Warri isiniif hin galles kanarratti isiniif galuu qaba. Kanaafi ammas wanta abdii nu kutachiisu hin jiru. Yaa ilmaawwan koo jabaadhaa isiniin jedhaa. Galatooma horaa bulaa akkasumallee waa jechuun fedha. Marraa guddinaa baay'ee ittiin boonnaa. Baay'ee hojii guddaa hojjetee jira. Hojii guddaa hojjetee jira. Amilee barbaachisa. Akkasumas warreen isa faana qabsaa turan amilee isin barbaachisan jedhaan. Amilee kennaafi dhugaa. Akkasumas warreen viidiyoo waraabatii ummata keessan barsiisaa turtan baay'een isin dinqisiifadha. Haaluma kanaan itti fufaa isiniin jedhaa. Galatoomaa horaa bulaa injifannoon kan ummata Oromooti. Qabsoon yoomillee itti fufaa. Isinitti dhagaaminaa kun filannoo kan mo'ate Mararaa Guddinaati. Amilee